سنرى قبوا وانا وديك ناتو تسالك السلام عليكم خلاص ترى إبراهيمك بابا نور الدين مالي فيه وانت تقول كامباني أراك ناصر هايوي دجاج no مبين نور الدين كينيا بابا نور الدين respecting نقول دكار respecting نقول بار كرابا وكبكاين بيكانم نكرا هايوي كنا نور الدين منيت أنا كبر ما في نور الدين ما يجي فلوس بيفتو لا دقيقة أنا كبر نور الدين منيت أنا كبر ما في نور الدين ما يجي فلوس كيف ركب كيف ركب هذا استامبي نور الدين ما في فلوس أنا كيف ركب like that okay I'm waiting too much time I told too much time to Nuruddin give money and finish it he didn't give me he said customer not give me now you tell already you give Nuruddin why now call Nuruddin kalas why you stay before why not call me before Nuruddin not giving the people money I many times I told Nuruddin please pay money and finish your work that time he not giving the money full money how can I do it namni ingilifa beektan jirtan yaa isinatti umbaranne بيفتو ندقيفك بيفتو عنيلال يوكان قبوا يوكان ندقيفك guyaan namichi kun riikardii itti qabe ila guyaan namichi kun mucayyoo tana riikardii qabe kaampaaniin bilook ta'ee jira mallaqa irraa fudhachuuf deemaa jira namichi yoo kun akkas hin ta'in anatu mataa gaddira tasof no baba gaafa ali mana istaampiin isaa dhaqee ilaali biifu بابا بهيكون ولا ماركته بهون قبل نور الدين تو قفا بقى نور الدين اوبسا فوني جيني نور طرف جرا اما بقى bagu margitan bar amma tara ragagatani namni kuma lama baka kana jirtan namichi kun hattu ta ragagatani laali biiftu sagalee waraabadhen qaban namichi mala istaampii isaa dhaqeennan maal abboo jedhen si kadhadhen wanni ati dubartii fiddaa sinarra iyyisiiftuuf jennaan jechuudha waliin haasanii walirra hidhee haasa'ee jechuun namichi boodarra jechuudha maal jedhani sababii ati birrii natti hin fidinii fi wanne kana karaawwachuu dhabee har'a dubartiin irratti fiddee akkana gootuuf jennaani atuu silaa aayidii naan baasne maaliif birrii mara sitti xumuraree jedhee jenna akkasuma wal karaakkarine boodarra isiin tun dubartiidha tasgabbeessi jedheen ingiliffan dhageettu naan jedhanii si jammar isa caalaarra deemuu danda'a. دكتور مريم عاد بري ميك اب بري هوندا جوتي كفلت فتتا بابا كما كوداني يا بيفتو كما كوداني نتكني ما شاء الله تبارك الله ما قال اول ديبس امس مي اوبس ماني رافوت النمتي ازبول مالي وان تكچافي سنين كان بر ملقا وفي كيسي خايته نو بيفتو دي ساده جيفت مي ديبي غافت دي جيرسن ايسا ديمتي غافت اوبل مي اوبسي الدنيا هذا جيسو والله هو اسمي ورا يسا انترفيو قرارو تفان ورما والله no ولي قال لي جرا بيفتو أنا وان تكيو أنا تكني تملك تقوى وان تكون في ديته يو أنا تكني تي أنا قافت مو أنا ما بيرو قافت تدي كام برا قافت أنا قافت جول لنا نكتا ما أنا كنا تاني أنا ما قافت أنا ما برام بيكن ما قافت تاني راجل أبر ده ما قافت ده ماني إيسا قافت Esa gabatan isa kampani ni baka buan isa baka buan. Kampani gara isa borci isa kabase kana kampani se mo malin nerbiya dati borci base kana kampani se te obbole sa kera. Beef to is ragati. Baba Nuruddin ganchi. Kampani miti malta te obbole sa ki malta te mati zore mo natti zore sit anatti zore mo apano ramo sit zore obbole sa ki. Ada Fatim Davis khabajuma beef to kana full Davis. خبجوا ما بيفتوا فول ديبس توكو بري فتاة أو ديبس هذا فاتي هذا سقل بروان سقل أنا كابو صورة لين إرجو ويا الركبة كنا إن شاء الله هذه فاتي كنا ما لسه نكى ما وان إلال وان إني بريسو لا أنا كنا كنت ساكن ما نبيتها أنا فاتي ما نبيتها جزء وركابه نو كامباني دانو سبلو كنا مجلاد إير مالي فيزا تسبا سني جري باكستاني هندي كم فيزا نمدانو dan teti Pakistani ati jasa kabdu beef tu koi me bar beef tu bar rakin na heddu tu Dubai inga kira ni beta hatta wada tu jira sa isi gawada no kaya sa guballe ko dan teti Bangalin kabdu kana oi dan teti Bangalin kabdu kana umman ni biyasani oromo biyasani maafi kable dan teti akasi tokko lama fakari debe wanni kuni gafa mootummaan seeraan gadhiise namni kenna seeraan maaf hin fayyadam deemanii paaspoortii dhaqaniiti maali biiroo irraa oofisa irraa baafatan amma ijoolleen
kennaniitu dhimimmaan booyaarantu jira jechuudha. Paaspoortii kanaa gammaa as hin deebifneefi. Paaspoortiin isaanii achi kompiitara keessa galee paaspoortiin as hin deebine deemanii dhaqanii imbaasii kennachuun akkuma rakkoodha. Akkana rakkataa jiran namni jechuudha. Namni kenna ija hin qabu. Usuu ija qabu qileetti gala namni kenna. Kaayirraa fuudhu ammoo seera hin qabu. Waan seeraan alaa dalagan. Baangaalituu nama kenna taree jennaan moo baangaalituu biyya sanii dhalatee biyya sanii guddatee jennaan nama kenna hagalanii jiran. Haadha faatee koomaan beektaa gizee awwala ji'a lama kennamu shariikaa kaampaanii kan qabanu jira Paakistaanii kanatuyyuu shariikaa qaban. Ji'a afur eeggattee bara mamuddattiin tun ji'a lamaa miti bar ji'a afur guutuu bareera shariikaa sanayyuu ijoolleen aafuun sun akka hin baane jedhamee nama oofisii qabutti kan kenname viizaan baheera rakkoon hin jiru. Atuu bahee fi xumuramee fi mucaan kun waggaa lama jiraattiin viizaa kanaan rakkoon qabu. Garuu maaliif atuun xumuriniif deeme hangaaf hin baabarraa qabu ijoollee kana. Maaliif biyya dhala jiree galeenni? Mallaqa olii kan bittaa miti bar nama isibicha nama jaha bar ijoollee jaha bar nama jaha irraa mallaqa guutuu kaashii irraa qabu godhee tokkicha isaati aayidii sirreessee hin qabu ka'ee gara biyyaa gale. Inni balleessa guddaadha gabaabaa galchiini balleessa guddaadha. Saniyyumaan naan jala barteeffatu mucattiin akkanuma of duuba keettee teessu. Mee biiftuuti dhageeffadhu dubbii tan akkatti keessa gale mucattiinis dhuftee natti hin himanne. Nin argaa guyyaa hedduu jechuudha guyyaa sadi moo afur suura isaa of duuba kaanii ta'an. Sila namni kun maal ta'e jechuun namni akka wannootitti piraankii yookaan fooloo waliin wannoo jechuu jedhaniitiin zahamamaaf jedhanii ta'anii haasa'anii jedhee guyyaa lamarra darbe. Gaafa guyyaa sadaffaa hin bootti mucattiin tun. Ijoolleen taakoleen bira ta'anii cadni jedhaniin. Amma tola seenee maali jedhanan jedheen. Haadha faatee akkana itti boottee na himan. Waan godhu dhabee qaanfadhee akkuma kan keetii kana jechuudha. Ben ani bara osoo nama biraa fidanii suuraa isaa maxxansanii Dubaayin keessa osoo warra beeku fidanii maxxansanii hin dubbadhu bara. Anamni Dubaayin keessa nama hedduu beeka. Garuu isa kana qaanfadhee namni kun ta'uu hin qabu jedhee mucattii suuraa isaallee duubaa kaase. Jedhee keessaa dhagee lakkoofsa isaa qaba. Waan kana sirreessin jedheen biiftuuti dhageeffadhu waan kana sirreessi xumurii. Yoom dhufta Dubaay biyyarraa sanbata xiqqaa dhufa. Yoom fixxaafree wixata yookaan birrii deebisaa fi yookaan waraqata isii hojjechiisee baasaa. Hayyesii eegga kaleessatti deebi'ee gaafadhe dhuftee waraqata isii akkana godhe naan jedhe. Akkam gootiree boruutti dabarsan sagalee inni kaleessa naa qabe jechuudha. Hadda ammoo lakkoofsa nama biraa maalii jedhan jedhee hattuu akka ofii tokko jechuudha. Hattuu akka isaa tokko harkisee naffiti. Hattuun akka isaa sun ammoo silkiin kaasu. Malaa sunillee mallaqa irraa haa nyaatuudhaaf jechuudha. Andiganaa bifa haarawaanii sunillee mallaqa haa nyaatuudhaaf jechuudha. Hattuu akka isaa tokko harkisee naffiti. Namichi kabajaa hin qabu isin qarshii jaachoo osoo hin ta'in suni jechuu suni kan inni itti si dabarsu suni ka gadalii isa fakkaatee jechuu nama nagaa fakkaatee gadalii nama galchuu jechuu nama waame kan biraatii miti. Dr. Maryam hamma maanni farri ijoollee kana maanni beektaa already kaampaanii bilookii ta'eera viizaan kun kana salamee viizaa biraa baafatanii qaraamaa kaffalatanii akka haaraatti kana jennaan maal godhamuutu irra jira. Raajii kun mallaqa isaanii deebisuudha qaba akka mallaqa ijoolleedha. Ijoollee riskii ofii haa jiraatanii akka jiraatanitti. Gaafa riskiin isaanii dhumatti gara biyyaa galuudha jechuudha. Birrii isaanii ta'udduudhaa fi borcii ittiin baase deebisuudha jechuudha. Bas sanuma dubbiin jiru bara. Hin dandeenye ta'a hin danda'u haadha faatee mee bareedduu wal galchimee namicha kana hangam akka hin deemee itti booyaa bahee ni beekti. Hangam akka wallaahi dhimmaa dhiise dhiiga. Galchimee bareedduun tun. Kaakeraa bilook isa haa gootu inshallah. Zaalima jechuudha. Zaalima mujrima. Amma Maryam amma viizaa kan kee kun farran qabu kana salamee. Eessaa fi daree biiftuuti mallaqa kana hunda biyyarraa deeffadhanii beekaa bar mallaqa gimmaashe jechuudha. Biyyarraa maatiin kiyya naa erganii itti kennee bar nyaachuu na dhoorge dhuguu na dhoorge. Wallahi baay'ee amriin isaa jabaadha. Labiisaa mucaan tokko kana dhukkubsatee intinee naan waa na jalaa ta'e badaa nama dhukkubsaa amma kana fixutti miidiyaa irratti bahuun iyyuu badaa nama sanuu na gowwoomseeti bar biiftu viizaan Dubaayii widdi jedhee ishi haa ta'u ilaal nagaan jiraachuu hin caalu jedheeti nama sodaadheen jedhan kiyyaan kan keeti abbaan mana moobaayilaa laali biiftu abbaan mana moobaayilaa kan keeti kiyyaa wajjin baabaa moggaaftee sanitti akkanii shamarran irratti lukkuu gurraacha irratti qalatee kiyyaan na bira dhaabbatee baabaa xumurii fi mucayyoo tanaa jedheen
achi gaafa tashiiraan saaburraa na boochisu jalqabe namichi kun Naasir Aanolee kan keeti fira kiyya sa'a tokko jechuutti bilbilee maali wanni kun lubbuudha maaliif mucayyoo tan akka boochiftan wallaahi Naasir milkiin kan keeti laa ijoolleen tuni jechuudha ijoollee biyya kiyyaati ijoollee yaani fira kiyya isa kabajjee ijoolleen tunu hangana inni na boochise cadhisu kanaayyuu fira beekuu qaba siigalee dhaqee mana milkiitii fuudhee jechuu Naasir osoo taskeessa jirtu na boochisanii jedheen mucaan kun itti bilbilee jechuu beektu itti bilbilee sa'a tokko waliin haasa'ee tashiiraa naasaabee okay guyyaa kaa mucaan kun na bilbilee namni kun nama guddaadha kabajii waan inni godhisiin jedhe godhiiti taa'e kabajaan eeggadhu naan jedhe san irraa mallaqa kiyye kai mallaqa hin jirre ni beeytanii jiran namni hundi ta'aa beetiin fida biyyarraa deeffadhe hanguma biyyarraa deeffadhu sanuu naa eeguu dide ol bilbilee biyyarraa naa deebisanii sarakkabe itti sarakkabe booda meedikaala na fidiinillee boo'icha taate guyyaa kaan hin gaafadhe biiftu hin gaafadhe maal naan jedhe aayidiin keessii baheeraa naan jedhe yaa biiftu aayidiin keessii baheetiin jira naan jedhe Itoophiyaa taa'ee ganama kootu naan jedhe ganama sanitti bilbilee jennaan bannaatish daa'imatiyya takka tole boo'ee jennaan biyya galee naan jedhe kanuma rifadhee mana taa'ee piingii dhaqee yoo laalchisu maafi aayidii wala talabshee biraan dhalchini hama seenu maseena kana sijjamin timmin amma maal galee aadafaatee hundi keessan inshallah gudeenni isaa deebee biraan dhalchini biiftuu haadhafaatee na dhaggeeffadha michoota na waa lama irraa gube hireellee irraa gubuu jira kabajaadhaan nuraddiin ol deebiiti maallaqa deebisiif laali Muniir biiftu gaafa aayidii kanatti gaafa waraqaa kanatti fidadhu ani aayidiin tiyata mana keessaa jechuu ji'a 10 qabdi kana saleetti fidadhe gaafa sanillee akka kana salillee ni beeka jechuudha anarra mukaalifaan qabu biyya kana keessatti har'a garuu mukaalifaan ji'a tokko guutuu narra jira jechuudha. mukaalafaan karaamaa kana dabarsee maallaqaas wanta godhee waan meeqa lubbuu namatti taphachuu maala kan dhiboo si kabajni ani gaafa san intan daawwabbuleettiiti yoo naan jedhe laal akka ta'e aayidii saniin biyya kana keessa naga kiyyaan jiraadha jechuu ji'a 10 san ofirraa fixee mala of ilaalaa jechuu isinii galee baabaa Nuraddiin deebi'uu qaba sii galee ana raacha kana baabaa naan hin jedhina kana raacha jechuudha raacha udduudhaan biifti laali sa'aatii ammaa kana biiftu sa'aatii ammaa kana jechuudha gadi ba'ee bishaan biiftuu hin danda'u. malee dubartiin fuutee keetteefi kana nannoo Miti namoota kaaka buyyuu sodaataara amma zabana isa kana biyya kana. jechuudha baabaa hin jedhina kana maaltu kana baabaa godhe balaan rabbii isatti haa bu'u kana gadhii jechuudha inshallah. laali biiftu yeroo takka irreen haa kenne haadhafaatee waa jedha akkaan isatti haa buutu. haadhafaatee falli jiru amma osoo haasofnullee Nuraddiin asiin bahu isaa waan ofii bareedu dubbiin akka waa jirtu fakkaatti kabajaan qabuu isin hin jedhaa bar. dhageeffadhu bareedduu galchi lubbuu jedhani bar guyyama duraa jedhani. mee yoo ajjara jiraatte ol haa deebi'u an jedhani Yookaan- abbaa murtii guyyaa san jedha san tuutan haadha natu sit isiisirraa dhoogge boru natu sitti tara meebi obsa hadha isii jedhuun kana boru an dhabuu danda'a ofirraa fixi waan kana dhiira ta'ii jedheen silaa osoo dhiira ta'uu rarraafatee jira malee osoo dhiira ta'uufi waan beeku taateeti waan kana ofirraa fixa seera maal qaba waan seeraa hojjeta maal seera qaba ta'uufiitii gara biyyaa galeenni ta'uufiitii garaa ittiin tolfatee yoo bilbila narraa kaase mee keessaan bilbilee fi yoo bilbila narraa kaase keessaan bilbilee fi waliin haasa'ee bilbila kan keen qabaa si waliin illee yaa haasa'a Dubaayin keessaa ka seera qabullee akka nama seera hin qabneetitti miskiina cadhisa biiftu dhiifama naa godhi atis biyya san keessatti seera qabda argitee no waan ofii immigirantii kan jedhu kana galchi naasiri aanollee immigirantii kana kan jedhu kana ati galchi biyya san keessa seera qabdan seeraan jiraattan mootummaa jala jirtan argitanii hattoota biyya san keessatti waa dalagan waan biyya san keessa badaa jiru haqa miskiinaa biyya san keessa badaa jirtu mata malee faggadi qabdanii gadhiftan shamarran keenya biyya san keessa rakkachuu jiran kamataan isaanii hiikkatee karaa gubbaa dhaabataa jirutu jira qullaa mulqatee akka haadha garaa bu'een karaa gubbaa deemaa jirutu jira namichi kun dubartii sadi tamataan hiikkatte natti fidi addaa isa tumataa hiikee jechuudha dubartii sadi tamataan hiikkatte. Eegasii koo ijoollee kanaa kan baabsuuf dubartii mataa hiikkatte asiin dura qabatee ittiin deemaa ture miidiyaa kanarra argitanii jechuudha. Dubartii mataan isii hiikkatee mataan isii angoleetiin jedhee harka hidhee irra taa'aa ture. Adaa sanniinuu isatu mataa hiikee jechuudha. amma seensisiitii. Hiikatee hagarraa dhayatee mataa hiikee jechuudha. Rabbi seensisii. Bari yoo addaa seeraan dadhaban bari inshaallaa gumaa irraa baafachuu danda'anii bar eessabbaa isaa dhaqa. Seensisiitii.
ittiin haasofne waan jiru ijoolleen Waan fuudhanii itti yaadota waata kan fidu namichi waata akka hin fidu. Mee goota akka deemi gaafadhu siin jedha bar deemi gaafadhu seeraan gaafachuu danda'a. wanti siin beektu jiru na ta'u. Mee eessa gaafatan na hima gaafadha jedha eessa gaafatan. Osoo gaafatu dhabba akka gaafatu beekteeti fuutee isa kenniti mallaqa. Amma mallaqa deebisi jettee mallaqa gara gadi liqimsee fi seera deemi gaafadhu siin jedha eessa gaafatan. Kaampaanii kana anatu jala bu'eetiin kamiin akka ta'e adda baafadhe malee kiyya kaampaaniin laal kaampaaniin sun jechuu biiftu shaarjaa keessa alqasimiyaa jira. Hayaat Nuur jedhama hin argitu maqaa Hayaat Nuurii kanan agartu naan jedhe waan maqaa isaa Nuuraddiin hin ta'e. Gara ani bilbilee jala bu'ee laal bilbilee jala bu'ee hordofee kaampaaniin kun ka Bangaalii ta'uu hubadhe malee kanaa inni Suutura mallaqa hin kennin akkas godhuu qabdaatiin leessitti zoore malee. Dhaltuun keenya. hin beeku kaa'ata kiyya jedheen irraa fuudhe ganaan biizaa kiyya irraa hiibara. Ilan gannu yoo kan Kan shamarran kenna Biizaa kiyya irraa dhiira tokko hiibadhe gaafa amante biizaa fuutee kiyya irraa. faantiitti gooti. Gaafa wanna balaa hunda harkaan qabattee booda uf argiti jechuudha. Haga amma